Oduu gammachiisaa hordoftoota amantaa musliimaa hundaaf aagaa dhagayaa wal dhageessisaa seenaa haarawaa magaalaa Asallaa keessatti hojjetamuuf jira. Yeroo dheeraaf uummanni amantaa musliimaa hawwaa kan ture magaalaa Asallaa keessatti hojjetamuu fi piroojeektiin gurguddaan ijaaramuuf tarkaanfiin isaa eegalamee jira. Akka biyyaatitti jiddugalli amantaa islaamaa guddaan kanneen tajaajila armaan gadii of keessaa qabu mana barnoota kutaa 1 hanga kutaa 12 G+3 kolleejjii islaamaa G+4 masjida G+3 kan sadarkaa isaa eeggate iddoo salaata iidaa bifa addateen jiddugala gabaa guddaa hundaaf mijataate biiroowwan tajaajila islaamaa paarkingii eeriyaa fi kanneen biroo dabalatee haala kana fakkaatuun ijaaramuuf qophii irratti argama. Sagantaa kana sababeeffachuudhaan piroojeektiin baazaarii guddaa akka guutuu biyyaa fi naannootti qabamee jira. Sagantaa kana irratti keessummoonni gurguddoo hedduun irratti ni argamu. Hooggantoota keessaa Dr. Sheikh Haji Ibrahim Prezidaantii mana marii dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa, Sheikh Gali Mukhtar Prezidaantii mana marii dhimmoota Islaamummaa Oromiyaa, Ustaaz Haider Kadir Prezidaantii dargaggoota musliimaa Itoophiyaa, Ustaaz Shu'eebii Shamsu Prezidaantii dargaggoota musliimaa Oromiyaa dabalatee hooggantoonni biroos irratti ni argamu. Doktoroota keessaa Dr. Jeelaan Kadir, Dr. Abdallaa Kadir, Dr. Kamal Haji Galatu, Dr. Muhammad Hussein, Dr. Jibril Qamar, Dr. Muhammad Kamal Tilmo, Dr. Muhammad Salih fi kan kana fakkaatan du'aatota keessaa Ustaaz Ahmaddin Jabal, Sheikh Amin Ibro, Ustaaz Jamal Ali, Ustaaz Sufyan Kushland, Ustaaz Qamar Hussein, Ustaaz Raya Abba Macha, Ustaaz Kamil Shamsu, Sheikh Abdul Salam Kadir, Ustaaz Abdullah Idris, Ustaaz Haji Mustafa Hussein, Sheikh Muhammad Rabi Hassan, Ustaaz Tahir Galatom, Munashid Abu Mairi dabalatee namoonni hedduun sagantaa kana irratti ni argamu. Maal kana qofaam biyyoota garagaraa irraa keessummoonni fi hooggantoonni biroos affeeramanii jiru. Maarree waamicha sagantaa guddaa kana irratti isinis affeeramtanii jirtu. Guyyaan isaa gaafa guyyaa caamsaa 10 ji'a 9ffaa bara 2017 yookiin akka lakkoofsa hijraatti Zulqaa'idaa 20 bara 1446 guyyaa dilbataa ganama keessaa sa'a 2 irraa kaasee sagantaan kun ni eegalama. Irraa hin hafinaa seenaa addaa hojjetamuuf deemu kana irraa haftanii hin gaabbinaa isiniin jenna. Walargaan gaafa caamsaa 10 ji'a 9ffaa bara 2017 dirree istaadiyoomii magariisaa magaalaa Asallaati.